ambara moonni na rakkisi jiru ni beeyta wanni mataa kana shiina godhu jiru si kophaa fiiguu kana obboleessa kiyya. Lakki barra dubbiin ogguu bakka tana geesse tifaa namaan ga'uun gaarii miti ni beeyta. Hayya. Nama hedduu dhugaase qofaa miti nama hedduu tokko jechuu jira anis ulfaan beeka beekaan xiqqishoo mee obuma xiyyattuun dadhabnee baran isaan nama isaan dadhabuume. Mee baara akkasii mi dhuguma rabbi yoo ana taate narraa hafta narraa naftu. Laatirraa nafu dhuga. Dubaanoo akkamittiin sirraa hafu obboleessa kiyya guyyaa irraa kana yoo hin dhaabbanne gaafa miin dhaabbadda. Akkasuma wallahi rakkoon ogguu dhufte wal malee maaluu qabnaa miti. Yaa rabbii kiyya isaatiin dhufeerra. Anaaf mulukaa silaarra takkaatu jiraata magaalaa tana keessa. Silaarra anis murteeffadhee. Rabbi yoo viidiyoo kanallee ni daawwatta. Maali wanni gartee obboleessa kiyya maaf kanatti namarraa qoodifatta. Bar nuti bara adooddiiteetiin nu kaasee bar adooddi maatiin keessanii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoonni maatii maammee taatan madda keessanuu salaamanni keenya lafa ittanti isin haa geessu hin jenna. Arra oduu ajaa'ibaa qabannee dhufne oduun ajaa'ibaa injifannoo cululuqaa ajaansan jechuudha. Kakkasiiti galmaa'e. Eenyu warri galmeessee hojjetan injifannoon kun maali jettanii gaafachuu tarkaanfii fudhatamuu kee bal'oo fi fatee haadhaattuu tarkaanfii fudhachuudhaaf hanga gartee mana najjaash dhaqanii kadiirii fi jaartii najjaashiis qabanii akka gartee jara likkii galchan isaanii likkii galchuudhaaf. Kadiir bakka inni gartee keessaa gartee baafate sanitti hillima sanitti deebisuudhaaf xiqqoo baafatan xiqqoo rabbi isaan baasa. Akkasii sanarra dhaabbatanii maali jechuudha. Haati ilmoo irraa naftuu jiran daawwattoota keenya dhuguma haadha dhugaa yoo kataatu taate dhuguma haadha ilmoo jaalattoota taate ilmoo irraa naftuu jiran. Suniif mucaan najjaash nama jabaadha. Umriidhaan illee nama jabaadha jechuudha. Suniif ijoolleen gartee amma najjaashii fi ijoolleen gartee baaris gartee walitti saa'ibban jechuudha. Wajji nyaachaa turan. Akkasitti isaan san dhabnaan mucaa gartee. Kana deebistaa manni kabeeytu kootu kadir fidi ilmoo fuudi gabaabduu. Akkas isii dhufee fuudha. Hayyee. Jara kana irraan arkatan dhabameeti. Seeraanis lafaanis qilleensarraas barbaadamee dhabameeti. Wanni takka tajaajilame beeytani haati ilmoodha. Haati ilmoorraa naftu. Yooni bineensaa taate ammoo yoo haati san dhugumaan haadha dhugaa akka taatu taate yeroo mucaan san fuudhametti hoggaatti bilbilame sanitti yeroo sanitti hatattamaan dhuftee mana baaritti argamte. Maali wanni waan kana fuudhaniif kaxxiin kun gartee kaxxiira. Dhugaan yoo ilmoon tun tasii taatu taate isiinis haadhuma nama dhalte taate. Namoota isii duuba jiruu fi kadiirillee bakka inni jiru baaftee namoota nu duuba jira jaanii dhaadatan sanillee silaanii himti iccitii ammaas jabaadhaa jira. Wanti hanga ammaatti isin bahin ta kadiiris ni hima jee ta gartee hanga ammaa taa'u jiranii. Sunillee gartee arra qabamtee jirti ni himti jaaniiti. Garuu sun hunda hanga gartee guyyaa guutuu wallee chonga galgalaatti hin dhufne jechuudha. Sunirra dhaabbatee ilmaan keessan afuriin gartee isin jalaa fuudhu taa'ee. Sun ammoo daawwattoota keenya ilmi namaa kun maaliif ilmoodhaan waliin taphataa jechuun hin oolamu. Dhugaadha. Ammoo fatiyaan baarii sangaan beekuuf balloonis waa nama gartee ilmoo namaatii miti ilmoo bineensaatu miidhuu miti. Jarri kun ni miidhame dhugaa ni miidhaman. Hanga gartee balloo fi bahara adda baasuutti waan fadhan godhanii sheekticha biraas dhaqanii itti qorrofanii hanga gartee baharii fi fatiyaallee adda baasan takkatti hojjechuu jiran. Jarri kun ummata gartee namaaf na'uu dhiisi ilmoo ofiitiif hin naane sheekticha isaanii jabeessuu malee. Sheekticha badhageetiin miilarra kufee mataa miila dhungadhe jedhe. Bismillahirrahmanirrahim. Boo rabbiin nama jiraachisee namaas ajjeesa. Ilmi namaa waa ilma namaatiif gartee sadarkaa dila kanan dhaabbatu. Wanni kun hundinuu arra wanni bakka tanarraa wanni isin galuu qabdu. Wanni si galte ilmoo ta'e caalaa nama biraa si filachiisu maali? Summii waan kana keessa jirtu jechuudha. Maaliif ilmoon ta'e hoggaa qabamte waan jirtu hunda lafa keessee iccitii hunda maaliif gartee wanni hin taane?
Kanaaf an gama kiyyaan dhugaadha. Waan boonsaadha. Waan gartee injifannoo bareedaadha. Maaliif mucaa kanarraan isaan harkachuu hin danda'an. Mucaan dhugaa baareeffatee ani beektaa mucaan akka ilmoo isaanii jiraata. Yoo isaan hin jiraanne. Ummaati aboo biraan jira ji. Aboo biraan jira. Garuu maaliif gartee taajilni godhamu maali wanni biraa? Ka godhamu immoo tarkaanfii gartee ilmaan baharbachiisuudhaati. Maaliif duraanuu bahar dammaruudha fadhanii mire bahar dammaruu fadhan. Fatii Abisaa adda baasu maaliif ilmi namaa kun jireenya namaa kana keessaa maaliif hin baane? Maaf dila kana hundeef taaban? Wanni siirii fi sheekaa fi guruppii adda addaa ijaaruu wanni fichisiise maali? Bahar maal isaan godhe? Fatiyaan maal isaan goote? Harka isaanii nyaatanii dhuganii namni kun akkamitti kana nama godha hoo? Bismillahirrahmanirrahim. Mucaan har'a gartee fatiyaan fuute kun ichi ijoollee baarii wajjin taphatee ichi wajjin nyaachaa ture. Garuu daawwattoota keenya dhugaa rabbii dubbachuudhaaf maammee ati dhugumaan gartee afaaniin jettamu bahar cinaa maaliif hin dhaabbanne waan jettu dhugumaan qaamaan dhaabbattaa dhugaa. Baharis xiqqoo gartee numaa nurraa duroomee harkachuun isaatu akka jabaa bilbilaa hin kaasu biiziidha bilbilli isaati hanga manaa dhaqee yeroo meeqa arraa fi kalee sallee isa dhabe. Sigalte jaaliin hin godhin hin qabu jechuudha. Kana hunda gaa amma odeeffannoon odoon isaa hun harkatiin jechuudha. Odeeffannoolee arraan geesse jechuudha ammatu oduu haaree jechuudha. Kanarraa mee bahariifis ni dawwala bahar gartee qaamaan biratti akkami jedhanii amma dawwalee wanni gartee bahar kophaa isaa fiiguun maali? Wanni balloollee firraanichi baasa. Aboon ilmi namaa yoo hangam fadhe wal jaalate bari jireenya waliif fadha. Sigalte jireenya waliif fadhaa lubbuudha waliif kan. Kanaaf nuti balloodhaa minutus cinaa jirraa jenne ati yoo baarmee dhuguma rabbii yoo viidiyoo kanallee ni daawwatta. Maali wanni gartee baleessa kiyyaa maaf kanatti namarraa qoodifatta. Bar nuti bara adooddiiteetiin nu kaasee bar boo adootti maatiin keessanii diigame jechuun miidhama keetiin nu oofaa bar baleessoo. Si boo wanni takka eega taatee booda teenyee boon feenu baleessoo maali? Maaluma rabbi si godhe baleessoo. Nuti barfuun keeti si hojii dhaabbannaadha. Miilaa fardaan si barbaanne. Sigalte telefoonni kee cufa biiziidha mashquula maaluma dhiiroomee oolmeen hin dawwalaa fi. Yoo gaammaa garuu innis ni beektaa waan irra laalan hin qabu waan gadan daametti hojii dhaabbataniituma jala deemanii onni jechuu malee. Ilmi namaa kun ugaa miidhame beeke miidhama kana beeke biddi abbaa irra bu'ee gubayyanii nama juutuu maatii keessan ni jaalatta warra keessan ilmaan keessan nagayaan jiraachuu feete innis ammoo nageessan barbaadee nama dhabeerraa maaliif nageessaa dhoorkan wanni nu dhaabu nu too maali ilmi namaa kun sana nageenaa kan naayii jiraachuu hin danda'u. لنسخ هذه النغمة اضغط رمز النجمة. Hello, salam alaikum. Waalaikum salam. Bahar baraana maammeedha. Maammee kamina. Ahoo baleessa kiyya meeqooy maaliin si godhe baleessa kiyya maalumaan si godhe miilaan barbaade bakka ati jirtu si arguu hin dandeenye obboleessoo maal isa maaliif qooy akka nurraa kanatti maal nu dheessite obboleessa kiyya maaf irraa nu fageessuu feete. Hin dhaga'amummaa. Amma ni dhaga'ama. Qooy obboleessa kiyya barre nuti bar nama si boodaayis gartee dhimmi kee kun itti dhagamee hedduu gartee cinqamaa jiru akkasuma ammas miilaan gartee arraas kalee isaa ilaa hanga manaa dhaqeetiin si barbaadee dhabe obboleessa kiyya maaliif arraa rakkoo tana keessa sin dhiibnuu jenneeti. Wallahi maammee keenya niin beeka badii alleen naan beeka mana dhuftanii qottan qaleese. Ayyee. Mashkuulaanis biiziin ture sanumaa fi nagee qaaqameeti. Yaa'oo mashquula laal dhugaa beeke mara konta kan namni ilmi namaa yoo guyyaa rakkoo wajjin dhaabbanne gaafa wajjin dhaabbata baara obboleessa kiyya maali wanni kophaa fi fiiduu meeqoo nuti kun hin jirru maqaan balleessuu feete si hojii dhaabbannaa jenne miilaayyoo yaane sin arkannu telefoonni kee biiziidha maali obboleessoo. Telefoona wallaa nama hedduun na dadawwalaa kanumaaf xiqqoonis cufaa jira turee malee lakki waan biraa deemite.
obboleessa kiyya jara kana goda isaan seenanii baafnee liqii galchina obboleessoodha. Qaamaanis gartee si biratti argamnee wajjin tarkaanfii barbaachisu fudhannee tarkaanfii gama seeraatis taanaan obboleessa kiyya biyya tana seera jala oolchinaati. Wanni kan uummata kana wanni irraa sodaataniif hin jirtu. Ambara ammoo wanni harkisuu jiru ni beektaa? Wanni mataa kana shiina godhu jiru. Si kophaa fiiguu kana obboleessa kiyya. Lakkii barra dubbiin ogguu bakka tana geesse tifaa namaan ga'uun gaarii miti ni beekta. Hay. Nama hedduu dhugaase qofaa miti nama hedduu tokko jechuu jira anis numaan beeka. Beekaan xiqqisho mee ofuma xiyyattuun dadhabnee baran isaan nama isaan dadhabuume. Mee baara akkasii mi dhuguma rabbi yoo ana taate narraa hafta narraa naftu. Laatirraa nafu dhuga. Dubaanoo akkamittiin sirraa hafu obboleessa kiyya. Guyyaa har'aa kana yoo hin dhaabbanne gaafamiin dhaabbadda. Akkasuma wallahi rakkoon ogguu dhufte wal malee maaluu qabnaa miti garuu immoo haa ta'u beeki ilmi namaa tokko nagayaan mangutummaan nama hedduu seenuunis numa jirti. Akka obboleessa tokkoon nama roorrifame cinaa dhaabbachuunis numa jirti. Wanni isin na barbaadaa jirtaniifi sanuma. Jarri qorroorroo biraatti roobu jireettaniifi garuu immoo anamma silaa waan nagayaan dhumuun deemu ta'e isin hin deebisu. Haala wasaalan garuu dubbiin tun nagayaan dhumuun deemtu maaliifin namootumattuu rakkoo fida rakkoo taatus hogguma kiyya gartee akka nama tokko waan kana mulqee keessa dabuunfadha. Sa manguddummaati jettu tana bar manguddummaati jettu tana bar nutuu dubbifnee irraa dhabneeti bar dubbiin manguddummaa bira kutte obboleessa kiyya amma. Waan qaba akka daddabda wannummaa nama nama hundana dheetii jiruu sani naafiisaa wal garraa mirga kiyyattaan itti qabachiisu anaatu beeka duraanis naatu harkarra qaqqabee yaaddayinaadhaaf waan biraatiifis bilbila siyyalaa kaasuu hin dinne dhaabbadhu waanii nan seena kana nama naquunfadhu jechumaaf wanni fedhe haa dhufu kophaa kiyyaan keessa dabarayyeeti. Laa wanni fedhe haa dhufu amma waliin gartee tarkaanfii fudhanna obboleessa kiyya waliin jirraati. Jiraannu waliin jiraanna dhumnus waliin dhumna obboleessa kiyya wanni sodaan haaliqa malee wanni sodaan takka hin jirtu beeka. Anamma karuma gartee amma saafiyaa kanaan jira. Karuma saafiyaa kanaan jira bara amma reebuun tana toora asirii kana amma ganda dhufeetiin deeme. Guyyaa mana dhuftee guddee yaanii eegarta. Amma karaa saafiyaa kanaan jira ka. Tamaam yalla niin dhufaa itti fika boodanaa jedhan wala. Yalla ayyee. Ayyaa. Yalla ayyee nagetti. Salaam. Waalaikum salaam. Dhageessan obboleeyyan kiyya waan bahar jedhu maal jechuu jira amma mee asirraa wanni hubattan. Rakkoo daangaa dabarte taman guddummaa diddee heeroo Oromoo diddee seera jalaa miliqu jiru. Dabarsee gartee nama biraa irratti hin fi'u warra tanaaf hin cilawaadha. Ammoo abadan kophaa gartee akka cilaawun barbaannu. Kumaammeen akkuma isin hin jetti ammallee wanni yaalamuu barbaadu beektaa? Ichi baafatanii mire taadiinni amma ilmaan isaatis gartee taadiida godhuudhaafi. Kan ammoo nayyamnu gaardii taanee irraa dhoofina malee abadan. Si galtee? Namni gartee naasuu ilmoodhaaf hin qabne yoomiyyuu gartee nama biraatiif ni qabaatan sayin. Waan gartee booda deebi'uu deeman hin qaban. Kanaaf asumaan gartee bal'oolleen dhiira rijaala dhugaati. Dhiira gartee dhiira murti guuto jechuun murti guuto. Tayoomiyyuu ibboo dandeebine dhugaa rabbii na boonsa bal'oo haalli kan ka'e hedduu takka nu boonsa. Suniif ammas taanaan gartee fuulduraas waliin dhaabbannee gartee waan kana hanga barbaachisutti seeraanis jala yaane to'annaa seeraa jalaas goda jinniitii baafnee shira yaadamu jiru kana odoo gartee hawaasa Oromoo bal'aa waliin geenye. Si galtee odoo gartee hawaasa bal'aa waliin geenye afaan qabnee gartee goda inni irraa beesan deebisuudha. Suniif jaallan keenya fuulduraaf wantoota gartee biraatis waan irra geenye. Viidiyoo biraatis qabannee isin dhiyaanna. Inshaallah hanga dandeemetti hanga arraabii kaleessa dheengaddallee egaan viidiyoo duraa waraabee jalaa namni jalaan deemu jira. Qaamaan gartee hojii argamnee waan irra geenye hundaa'u isinii gabaabnu ta'a. Akkasumatti dhaamsa maatiiwwan keenya hundi keessanuu yaada qabdanis jalatti nu barreessaa wantoota gartee gaafachuu keessanis hanga viidiyoo biraa wal garuutti nageenyu turaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi